Dubaraa fi dureessa karaarra taa'anii eeggatu naan jedhe. Tenjote tuluyaa jigaakoo gogogaa fonola yootee looteen tuwaan ofiikoo bargobaa konola. Ani maqaan koo Essin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhee magaalaa Sulultaa keessatti yeroo ta'u yeroo ammaa kanammoo kanan jiraachaa jiru biyya ormaa Dubaayidha. Seenaan jaalalaa koos kan inni jalqabu kutaa 7 yookiin kutaa 6 otoo hin taane dirree intarneetaa harka nama hundumaarra kan jirtu karaa feesbuukiidha. Dur mana barumsaa yookiin gabaatti wal arganii kan guyyaa tokko akka libuutti wal hubataniin qalbii waliif kennanii wal yaadanii gaaffii jaalalaa waliif dhiyeessu. Hedduunis dhugaa wal jaallatu. Kanarraa garuu suura naaf kennii suura naaf ergiin hin jiru. Tokko guyyaa guyyaan suura isaa yeroo maxxanfatu, tokko immoo kanuma guyyaa jalqabaa suuraa feesbuukii isaattiin banateen waggaa dheeraa kaawwachaa maamila jaalachuuf yookiin immoo jaalateetti dhiyaateef gaaffii suuraa gamanumaan kan bara kanaa kan deebisetti fakkaata. Dur ija hawaasaan fokkistuu kan jedhamtu bifa kan hin qabne dinqa keessaa gadi kan hin baane har'a kuulii fi meekaappii garaagaraan fuula ishee fooyyessitee mana suuraa deemuun dargaggeessa adamsiti. Innis daalacha qal'aa ija shamarraa keessa kan hin seenne suuraa isaa bareedu ediit godhee nama gara biraa fakkaatee feesbuukii isaa irratti maxxansuun lamaanuu bifaa fi eenyummaa sobaan wal adamsaa oolla. Jalqabniin jaalala kana hundeessees kanarraan adda miti. Dargaggeessa maqaan isaa Dirribaa jedhamu dhalataa Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamteetu yeroo hundaa onlaayiniirra oola. Yeroon ani hojii kiyya guyyaa kan maadaamii xumureen galgala boqonnaadhaaf addunyaan biyya keenyaa maalirra ooltee kan jedhu ilaaluuf yeroon seenu haayinaan jechuu jalqabe. Otoonan hin deebiseefiin guyya 3 fixee anis guyyaa 3ffaa booddee na beektamoo kan nagaa nagaafattu jechuun isan gaafadhe. Innis lakkii qaamaan illee sin beekuu suuraan feesbuukii kee irratti maxxanfatte hedduu waan nama hawwatuuf si bira darbuurra jedheen otoon nuffiin walitti fufinsaan guyyaa 3 nagaa si gaafadhee jedheenaaf deebise. Yeroon siif deebisuu dhiisu na waliin taphachuun barbaanne jettee al takkaamaan maaf hin dhiisne jechuun yeroon gaafadhu bareedduu waan taateef wanta kiiloon ishee ulfaatuuf natti boonteeti laataa jedheenaaf deebise. Haa ta'uutii ati ofii hojiin qabdu moo guyyaa guutuu toora onlaayiniirra ooltaa jedheen yeroon isan gaafadhu dubartii fi sooressa karaarra taa'anii eeguu yeroo bahaniif yeroo galan hin beekanii jedheenaaf deebise. Dubbiinsaa ogummaa qaba. Nama tapha danda'us fakkaata. Haasoonsaa jalqabuma irratti waan natti toleef yeroo mukaa'utti galgala waliin haasa'uun jalqabe. Bilbila kiyyallee kenneefiin karaa toora imoo galgala waliif bilbillee sa'aatii dheeraa waliin haasofna. Turtii torbanoota muraasa booddee amala dhiiraa beekamu obboleettii fakkaatee dubartiitti kan siiquu gaaffii jaalalaa na gaafate. Kana dura muuxannoo waan hin qabuuf dhiirri kamiyyuu yeroo dheeraadhaaf dubartii tokko waliin kan taphatu ofiisaaf yookiin immoo riyaasaaf gaaffii kana dhiyeessuufi. Anis yeroo sanatti collee waan hin tureef guyyaama jalqaba na waliin haasa'uuf jalqabde suura kee keessa seenee ilaaleen qalbii kiyya boojiteettaa anumaafuu karaa kee gaaffii jaalalaan naaf dhiyaatuun carrummaadhaa jedheen haasoosaa galgalaa akka inni anarraa addaan hin kunneef jabeesseen kiyyoo kootti fide. Akka nama kutaa 6 hanga kutaa 10tti waliin baratee seenaa hedduu kaasnee waliin taphanna. Anaaf jaalallisaa tapha malee jaalala dhugaa miti. Jaalala kan karaa feesbuukii miti kan lafarra jiruyyuu amanee fudhachuun sadarkaa natti ulfaaturraa ofii naman ga'edha. Haa ta'uutii garuu gaddaa fi gammachuu oolmaa ofii namatti hafuura baafatan wanta nama barbaachisuuf mucaa kanatti baay'een siiqe.
qalbiin koo jaalalaaf akkan to'atamne garuu baay'ee nuuf eeggadha. Kanaan utuu hin jiruu yeroon anitti hojii koorraa boqonnaaf gara biyyaatti galu ni gaha. Dirribaa yookiin immoo maqaa jaalalaan ittiin waammadhu dirroo koottatoon himiin gara biyyaatti imala koon taasise. Bilbilaan guyyaa guyyaatti waan waliin haasofnuuf yoon hime walaa arginu jechuurraa jecha gara biraa waan natti hin dubbanneef kanaaf itti mul'ise. Haa ta'uutii garuu akka carraa ta'ee biyyatti galeen suuraa ka'een imoo irratti maxxansa. Yeroo kanatti dirroon argee maaliif dhufuu kee natti hin himnee biyya dhufteettamoo jedhee na gaafate. Suuraan sun hojii koo bilisa waan baaseef eeyyeen dhufeeraa ergan dhufees torbee 2 fixeeraa sitti munkoo waan hin barbaachisneefi jedheen deebiseefi. Baay'ees natti gaddee innillee magaalaa Finfinnee barnoota konkolaachisummaa barachaa waan jiruuf boru wal argine malee jechuun na gaafate. Anis tole jedheen wal beellamnee daandii aaskoo fi sulultaa karaa duubaa wal qunnamsiisu bakka addaa addisuu gabayaa araddaa gullalleetti wal argine. Guyyaa mana arge sana anisiin si fuudheen haadha manaa koo godha jechuun ol na fuudhee na dhungate. Akka na fuudhus maqaa waaqa amanuun waadaanaaf seenee kakatee gorora isaas lafatti tufe. Anis ergan isa argee waadaan naaf galerraatii kaasee ilaalchan jaalala sooshaal miidiyaaf qabu dhiiseen keessa kootii amaneen isa jaalladhe. Mucaa baay'ee jibbaan ture sababa inni onlaayinii irra ooluuf durbuma adamsaa oola jedheen sammuu koo keessatti kaasee garaa kootii nan jaalladhe. Onnee koo akkam qaalii taates dabarseen kenneefi osuma keessi koo sodaatus guyyaa lammataa beellamnee wal arginee qubeelaa fidee quba kootti naaf kaa'ee waadaa isaa afaaniin dubbatee gochaadhaan naaf mirkaneesse. Gammachuun guyyaa sanaanaaf akka naasuu fi sodaa of keessaa qabaatus haa ta'uutii garuu carraa jireenyi koo naaf fiddedha jedheen amiin jedheen fudhe. Gaa'elli keenyis sooma eekaarratti akka ta'uuf guyyaa qabee ture. Haa ta'uutii garuu kana gidduutti magaalaa Burraayyuutti hiriyoota isaa waliin lafa fudhachuutiif gurmaa'ee waan na tureef dabalataan immoo leenjii konkolaachisummaa barachaa waan na jiruuf baasiin isaa xiqqoo waan itti ulfaateef waggaa kana deebi'ii biyya hambaa hojjedhuutii bara dhufu wal fuunaa jechuun na gaafate. Anis tole jedheen duras boqonnaadhaaf dhufee waan hin tureef tikkeettiin biyya hambaa taa'e kutadhe otoo hin gubatiin deebi'een manuman kana dura hojjechaa turetti galeen hojii kiyya jalqabe. Yeroon si'a lammaffaa deemu kanaatiif lafa inni gurmaa'ee argatee fi barnoota isaarratti qarshiin argadhuun gargaaruu galee. Jireenya yeroo jedhamu kan lamaanuu bakka tokkotti waan na ta'eef qofaa hin rakkatiin jedheen gahee koo nan baadhe. Namni erga qubeelaa namaa fidhee waadaa namaaf seenee booda hin nama gana kan jedhu yaada kootti al takkaayyuu naaf dhufeen beeku. Haa ta'uutii garuu si'a lammaffaaf deebiseen erga malee baatiiwwan muraasa lakkoofsee booda galgala tokko wanta gaddisiisaa gurri koo karaa masaa dhageessi. Tenjootee tullu jaajigaa koo goggoo gaafoon oolaa yootee looteen nuftuu waan ofii koo barkoo baakkoon oolaa. Harmeen koo ni dhukkubsatte naan jedhee gara biyyaa magaalaa Naqqamteetti galee ture. Harmeen koo mucaa ollaa kee taate kana fuute malee yoo fuudhuu baatte sin abaaraa waan naan jetteef biyya galeen kunoo ishee fuudhee jechuun galgala gaa'ela isaa anatti dubbate. Kana dura waan xiqqoonuu isa shakkeen hin beeku. Oduun hamma kanaa ga'u jireenyan naaf ta'a jedhee qajeelfadhe irratti balaan amma kanaa yeroo bu'u baay'ee na naasise. Of wallaalees halkanii fi guyyaa adda baafachuun dadhabe. Waan kuni diraamaa moo piraankiidhaa jedheen yeroon isan gaafadhu kuni piraankii mitii dhugumadhaa jireenya kee keessatti nama dirribaa jedhamu kanaan booddee dagadhu guyyaan gaa'ela keenyaas kana fakkaata ture jechuun suuraa isaanaaf erge. Maalin godha silaa carraa kootii argeen nan amane. Meekaappii suuraan hojjetamedha jedheen sekeendii muraasaatiif yaaduuf yaalus haa ta'utii garuu wanti ta'e dhugaamadha. Suuraa gaa'ela isaa bulee toora feesbuuk irratti maxxanse. Namoonni hedduun baga gammaddee baga kanaan si ga'e yeroo jedhan anaaf immoo miira hinaaffaa fi aariitu keessa kootti dhaga'ama. Yeroo rakkatee na gaafatu waan rakkateen bira dhaabbachaan ture. Edaa inni kan of qopheessaa ture guyyaa gaa'ela isaa fi yeroo wanti hunduu guutuu fi guyyaan isaa milkaa'u anaan nagaatti naan jedhe. Jireenya isaa tolchatee kan kiyya immoo boolla qotee boolla keessa
keessatti na awwaale. Namni yoo maqaa kiyya si gaafatanillee dirribaan du'eera jedhiitii itti himii akka nama du'eetti qalbii kee keessatti kaawwadhu. Ani nama faayidaaf malee jaalalaaf deemu miti. Naman jireenya koof jaalladhu ijoollummaa koottiin kaawwadhe of harkaa qabaa naan jechuun bilook na taasise. Namni akka isaa garaa jabaatu addunyaa kanarratti ni jira jedheen yaadu. Lammatas wanta dhalatu natti hin fakkaatu. Duris taanaan obboloonni koo shamarranii kan isaan mammaakan poolisiidhaa fi shufeerri dubartii bareedduu kan arganii yoo ta'e ijaa fi qalbiin hamma argatanitti faana qajeelanii gaafa wanta yaadan galmaan gahan immoo biraa deebi'u jedhama. Isaaf kana yaadachuu dadhabuu kootu jaalalaan fakkeessee na sakaaluusaatu kanaan nagahe. Namni kan fuudhu yookiin immoo kan heerumu haadhaaf abbaasaaf jecha miti. Sammuusaa jireenya isaa gammachiisuu fi jalqaba haadha koof jedheen fuudhe jedhee dubbatus haa ta'uutii garuu afaansaa fi gochaansaa garuu fedhii masaa akka ta'e argisiisa. Qubeelaansaa faayidaa naaf dhabdus hanga har'aatti bareedinaaf quba kiyyarra jirti. Al takka takka yaadaan naannesseen ija kiyyaan ilaala. Dhalli namaa maaliif waan akkasii akka inni bocate wal ganama taanaan faayidaan isaa naaf hin galu. Akka koo sobamuu fi daandii jiraachaa jirtan irraa seexanni sin jallisu hiriyoota koo biyya hambaa jirtan akkanumallee biyya keessa jiraattan rabbi isin hambisu. Kana naaf jedhe garuu eessayyuu akka inni hin dhaqne nan beeka. Anaa fi obboloonni koo shamarranii baay'ee rakkannee jirra. Dhiirota karaa kana jennee yeroo of eeggachuu yaallu karaa gara biraa nu goyyomsanii nutti dhufanii jireenya keenya keessatti godaannisa uumanii darbu. Nama baranii hammatanii dhungatanii adda ba'uurraa wal beekuu nutu hafee namuma rabbi namaaf kaa'e waliin guyyaa masaatti obsa namaaf dabalee otoo nuuf kennee namatti tola. Haa ta'uutii garuu waan godheef rabbumti mataansaa waan beekuuf haa ta'u jedheen amiin jedheen darbe. Akka dubartii tokkootti bifas amalas nan qaba. Maqaa gaariin taaneen maatiin koos ollaan koos na waamanii. Haa ta'uutii garuu nama baruun qalbii namaa hubaa. Sareen nama guyyaa tokko bakkeetti ergee nyaata kennee fi beeluu ishee oolchee umurii ishee guutuu yaadatti. Dhalli namaa ni yaada, ni xiinxala, waan tokko ni hubata. Gaariif hamaa adda ni baasa jedhamee uumame garuu hanga saree yaadachuu dadhabee harkasa nyaachiseef deebisee diina ta'a. Hojii akkanaa kan raawwate jaalallee koo dirribaa qofa miti. Dhiirota hedduutu dubartii irratti raawwata. Haa ta'uutii garuu harka namaa jalaa kan miliqee harka rabbii jalaa eessayyuu ga'uu hin danda'u. Nutti fakkaateeti malee jireenyi habaqiidha. Yoom daaraa gootee nu afuuftee gara samiitti akka ol nu baastu wanta beeknu hin qabnu. Kanumaaf jennee garuu addunyaa bal'oo hunda keenya geessu keessatti wal dhiibnee walirra ejjennee gadi wal deebisuu feena. Ofiif nama qulqulluu dogongora kan hin qabne ta'een kanan dubbadhe otoo hin taane hanqina hedduu of keessatti nan qaba. Haa ta'uutii garuu kakadhee waadaa namaaf galeen haaluun jireenya koo keessa hin jiru. Guyyaa tokkos deemeen qubeelaa isaa kana haadha manaasaa fuulduratti ija isaatti hin darbadha. Yeroos wanta dhalatu hin beeku. Haa ta'uutii garuu balleessaan ni oolee sababa isaatti dhala isaa fi haadha manaasaatti darbuu isaarraa kanuma hubattee ilmoon dubartii koochoo isaa jalatti hammatamtee bultuu eenyummaan isaa sirrii eenyu akka ta'e akka isheen hubattuu fi jaalallee koo duraa dirribaa ani wantan siin jedhu hin qabu. Bakka jirtutti hamman ijaan si argutti wanta gaarii siif hin hawwa. Ana obboleettii keessan eessa Dubaa irraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'ichaa. Guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi eessa Dubaa irraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechaa. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenya jajjabeessuu danda'u komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan isin gaafadha. Ergaan kun keessumaa obboloota koo shamarraa biyya hambaa jirtaniif dhaamsa gaariidha jedheen yaada. Guyyaa guyyaatti qophiiwwan asirraa waliif dabarsinus waanuma akkanaarraa akka of eeggattanii fi egaan qophiin guyyaaraaf isiniif qabadheen dhiyaadhellee kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isin gaafadha.
akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xiriyaa jaalala fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya ergatatanii booddee xiriyaa jaalala yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa. Horaa bulaa. Tenjootee tullu jaajigaa koo goggoogaa foonolaa yootee nooteen waan ofii koo.